Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Hordoftoota maatii Waaqayyoo, nagaa fi araarri jaalalli Kiristoos bakkaa fi haala isin keessa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo baga ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaana Philaaqiliixoos ayyaana hafuura qulqulluu baga nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye. Waa'ee ayyaana Philaaqiliixoosii yookaan hafuura qulqulluu wajjiniin bifa dubbisaatiin ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Ayyaana Philaaqiliixoos yookaan hafuura qulqulluu yookaan ayyaana guyyaa 50ffaa. Ayyaanni guyyaa 50ffaa Israa'el Gibxi irraa hoolota Faasikaa qalanii erga bahanii booda guyyaa 50 booda guyyaa itti Waaqayyo Musee fi tulluu Siinaa irratti seera gabatee dhagaa irratti barreeffame kenneefidha. Faasikaanii keenya Kiristoos qalamee Gibxi irraa osoo hin taane garbummaa Si'oolii jalaa bittaa Faroon jala osoo hin taane bittaa Daabiloos jalaa bilisa kan baane nuyi kiristaanonni du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa fi Faasikaa kakuu haaraa erga kabajne guyyaa 50ffaatti akkuma bartee Yihuudi yookaan Israa'elii ayyaana guyyaa 50ffaa ni kabajna. Kanaafis sababni garuu Waaqni Musee fi seera Siinaatti irratti barreeffamee kenne laphee duuka bu'ootaa keessatti immoo guyyaa itti hafuura qulqulluun ittiin seera wangeelaa bocee yookaan barreesse waan ta'eefidha. Guyyattii kanatti duuka bu'oonni hafuura qulqulluu fudhatan akka raajicha Musee isa tulluu Siinaa Waaqayyo hafuura si keessa jiru irraa fudheen isaanirra nan bulcha jedhe kan isaaniif dubbatee fi isaanirraa fudhatame kan kennamu hin turre. Seera lakkoofsa boqonnaa 11:17 duuka bu'oonni hafuura isaaniif kenname nama biroo fi yommuu kennan akka ifa shaamaa namoota biraa fi yoo ife kan hin dhumnee fi irra caalaa dabalaa kan deemu kennaa Museerra caalu kan qaban waan ta'eef manni kiristaanaa ayyaana tulluu Siinaa ayyaana 50ffaa jedhamu kana dhaaltee haala ho'aadhaan ni kabajji. Kan nama ajaa'ibu osoo kan duuka bu'ootaaf kenname kan Musee fi kenname irra hin caalu ta'edha. Museen kan falme Fara'oon wajjinidha. Duuka bu'oonni garuu Daabiloos wajjinidha. Waaqayyos cimina waraana isaanii kana ilaaleeti kan afaan keessan giingee ta'ee fi Haroonin isiniif ergeera jechuu irraa akka ittiin dubbatanii fi hafuura qulqulluu kan kenneef isaan kan fudhatan afaan giingee ta'e kan sirreessu qofa osoo hin taane hafuura qooqaa 72 akka afaan dhalootaatti dubbatan isaan taasisu ture. Kanaafis ayyaanni guyyaa 50ffaa horiitii irraa iyyuu kakuu haaraa fi kan mijatudha. Afaan biraadhaan dubbachuu eegalani. Waaqayyo guyyaa kanatti afaan dirree Sinaahoor irratti bittinnaa'ee ture mana kiristaanaa keessatti walitti qabee afaanii fi sanyiidhaan kan hin daangofne mana hundumaa akka taatuu fi kan ishee waamee fi fayyisaa kan ta'e ishee fi ta'ee qulqulleettiin mana kiristaanaa akkuma dhalatteen afaan ishee hiikkattee afaan addunyaa hundumaan dubbachuu yookaan qorachuu eegalte. Phaaphaasonnii fi luboonni ishee warri haaraanis afaan hundumaan dubbachaa namni hundi namoota Galiilaa miti akkamitti afaan dhaloota keenyaa dubbatu jedhee kan isaan dinqisiifatu ture.
Dhugumatti iyyuu manni kiristaanaa fi luboonni afaan tokko murtaa'anii saba naannoo tokkoo qofaan dhaggeeffatamuun isaanirraa hin bareedu. Ifa wangeelaa addunyaa hundumaaf ifuu qabatanii qe'ee itti dhalatan qofaaf kan ibsan yoo ta'e isa kam isa luboota jedhamani ree? Abrahaam abbaa namoota baay'ee akka ta'uu fi biyya fira irraa akkuma dhiise abbaa namoota baay'ee kan ta'u lubnis gosa isaa dhiisee yoo bahuu baate Abrahaam abbaa namoota xiqqoo malee abbaa namoota baay'ee ta'uu hin danda'u ture. Kanaafis manni kiristaanaa guyyaa har'aa humna hafuura qulqulluutiin tajaajiltoota ishee hidhaa afaanii jalaa isaan baastee bilisa isaan taasistee namoota Galiilaa Phexros isa qurxummii qabu Giriikii akka dubbachiiste Maatewos isa Loohii Arabiffaa akka dubbachiiste shaakala malee addunyaa hunda akkaataa afaan isaaniitti kan boojitu manni kiristaanaa har'a dhaaltee guyyaa itti manni kiristaanaa hidhaa afaanii fi qoqqooddaa sanyii irraa ittiin hiikamte kun guyyaa dhaloota mana kiristaanaa yoo jedhame barri itti manni kiristaanaa deebistee sanyii lakkaa'uu keessa galte immoo maal jedhamee waamama laata? Kiristoos ayyaana guyyaa 50ffaan yommuu yaadannu dhugumatti ayyaanni guyyaa 50ffaa erga gooftaan ol bahee guyyaa 10 booda kan raawwate ta'uu isaatiin guyyaa kanatti akkuma waadaa isaaniif seeneen guyyaa itti hafuurri qulqulluun isiniif ergamedha. Haa ta'uutii gooftaan duukaa bu'oota isaa irraa adda hin baane guyyaa kanatti yoo ol bahu haa ta'u malee gooftaan duukaa bu'oota isaa irraa adda hin baane guyyaa kanatti yoo ol bahu duukaa bu'oonni fajajanii ilaalaa turan wajjin taanee akka waliyyaa gara burqaa bishaanii fedhuu taanee takka haa yaannu. Gooftaan keenya guyyaa kanatti bartoota isaa waggaa 3 akkuma dandeettii isaaniitti tokko isaanii dubartoota afaan 20, 30, 50, 70 isaan taasisee bakka qurxummii qaban irraa kan isaan waame namoota baadiyyaa Galiilaa bakka tuffataman irraa isaan waamee Yihuudii irra darbanii addunyaa irra kan beekaman beektota afaan isaanii taasise. Inni yeroo namaaf ibsu shaakalliin hin barbaachisuuti. Wallaalonni Waaqayyoo irraa baratan beektota ogeessota addunyaa qaanessan tahanii akkuma yommuu hafuuronni hamoon isaaniif bitaman sana gara gooftaatti fiigan yaa gooftaa maqaa keetiin hafuuronni hamoon nuuf bitamanii jedhanii har'as osoo gooftaan dursee ol hin baane ta'ee gara isaaniitti fiiganii yaa gooftaa hafuura keetiin afaan hundi nuuf ifee jedhanii gammachuudhaan dubbatu turan. Kana irratti jaalala gooftaa moo gadi of qabummaa isaa dubbanna? Gadi of qabummaan yookaan kasoomina isaa irraa yoo jalqabnu gooftaan duukaa bu'oota isaa fi afaan 70 kennee beektota isaan godhe kun ofii isaa yommuu waggoota 33 fi lafarra deddeebi'aa ture afaan tokko qofa dubbachaa turuun isaa akkam nama ajaa'iba! Qulqulluun Giyoorgisaa inni gaazixaa uumamaa fi qooqa kan kenne dirree Seenaahoor irratti afaan kan bittimse inni qubee Ibraayisxii barachuu fi miilla barsiisaa jala taa'e jedhee kan ajaa'ibsiifate gadi of qabummaa gooftaa haa dinqisiifannu. Inni afaan hundumaa kan beeku kan dhaga'u garuu afaan tokko qofa dubbachuun isaa gadi of qabummaa akkamiiti? Nuyi afaan sirriitti hin dubbanne
kan hin beekne illee jechoota dubbannu gidduu akka galchine akka nama beekumsi itti baay'atee rakkisu yoo of fakkeessinu hunda kan beeku gooftaan garuu gadi of qabummaadhaan afaan tokko qofa dubbate. Gooftaan duukaa bu'oota isaa namoota Galiilaa humna kan hin beekne jechoota baay'ee isaan hin beekne dubbatee isaan hin dhiphisne. Kanan isinitti himu waan baay'eetu jira. Amma garuu baachuu hin dandeessanii. Hafuura qulqulluu isiniifan ergaa inni hundumaa isin barsiisa jedhee isaan abdachiise. Guyyaa kanatti garuu afaan beekumsaa fi ija jabinaa wajjin kenneefii. Gooftaan kan natti amanu kan ani godhu ni godha, sanarra kan caalus ni taasisa jedhee barsiise. Duukaa bu'oota isaa isatti amananii ofii isaatii kan itti hin barsiisne afaan baay'ee akka dubbatan isaan taasise. Yohannis 14:12. Barsiisonni uumama bartoota isaanii hamma akka isaan ta'anitti barsiisuu danda'u malee akka isaanii ol ta'utti hin barsiisani. Raajichi Eeliyaas qofti barataa isaa fi Elsaa'i hafuurri narra jiru sinirra dachaan haa bulu jedhee dandeettii namummaa isaatiin Elsaa'i isa yeroo inni ol bahu isa argee fi uffata isaa kennee ture. Uumaan qooqawwan Kiristoos garuu duukaa bu'oota yommuu inni ol ba'ee fi fajajanii isa ilaalanii isa keessa jiraataa tahee kan jiraatu hafuura qulqulluu yommuu isaaniif erge afaan inni osoo dubbachuu danda'u garuu sababa gadi of qabummaa isaatiin hin dubbanne. Afaan baay'ee akka dubbatan isaan taasise. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waaqni gooftaan keenya fayyisaan keenya qorachi keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaaf hafuura isaa qulqulluu ergee kan jara cimsee kan jara jabeessee iccitii dubbii isaa hundumaa ifa kan godhee fi nus cubbamootaa fi dadhabdoota kan taane nu ijoollee isaa hafuura isaa qulqulluu nuuf ergee nu cimsuun nu jabeessuun hamma dhumaatti mana isaa keessatti nu eeguun fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.